miti dhiifama naa godha. Arsiin lafa jirtu kabaja qabdi. Dachii isirra jirti. Qotattee nyaatti. Haqa namaan feetu. Naman barbaaddu. Arsii lafa jirtu hin baanu. Wamane arsii takaraa yaatu tanan baana. Baalagee. Waan kanaaf akka nama kaadee kaan qabatanii. سادة ولا فنجرو سادة أول سادة أساسا بدأ تبي ترتيب عملين تعتبر لا gizi karaa raabuk isan kan aku asare marande kininte wanni ijoollee arsii kana zeeroo godhe ijoollee arsii amma namuun jibbamee laala mee amma hoo maali nuti arsii maaliif nu jibban nuti arsii maaliif nu jibban jechuu eegalan duraan nuti hinaafan ja'an waan jibbame laala waan jibbame waan namni jibbuuf illee beetu ijoollee arsii tun baalogummaa isaaniitiif jibban malee waan takkaaf hin jibbine ijoollee arsii obboleeyyan keenya dhiiga tokko wallahi akkuma walloon nu taatu arsii nu taati wallahi wabillahi gariib ani numa akkuma ijoollee arsii ta'an wallahi akkuma harargee jaaladhutti hin jaaladha garuu ammaaf nu jibbisa sana kutaanutti jibbite sakka saretti ofirraa hiddi gootummaa isaan amma isaan kana gootummaa miti goota jechuun haqa sarra lolee muka kaayee haqa isaa san falmachuudha bakka itti lolu beekuudha gootummaan akkanaa miti qarsii kanaa miti sheeyni isaaniitti yoo dhufe akkuma wallaalaa ziiroo yaada ziiroonis akkuma sheekan yaada walla ummata akkana ummata beekaan isaa walirraa hin qabne ummata hayyuun isaanii dura dhaabbate haqa rabbiitti nimne ummatuma kanaan arke wallahi wabillahi kariim sheeyni isaanii haqa rabbiitti nimuqa in tuffatamna arsiiteenna lafeeti hin tuffatamnaa malee isaan laal kabajuma fedhan ummata akkana if qolaa rabbiin akka je laalamma if qola akkana rabbii warraa zaabaa jeeri beeka nama akkana boona qalbii qabu akka arsii kanatti wahuman dalagini faarfamuu fedhan amma salaa kullee al walumaa galatti dalagaa ka dalaganii qabne ziirooti faarfamuu fedhan silaa gosoon arsiiti arsoomni qorsoome ta'e gammachuu kana hudduu sunu sii godhan dalaganii qaban bakka saniin argaman faaruun jaalatan ziiroo arrabsuun jennee bar arrabsuun jenne mee amma isheen tokko gabbahee ijoollee arsii isinii badii jira kutaa hundaa isinii wal dhabu jira isinii badii qabachuu dadhabbiidhaaf namni kun ni du'e ja'anii namni kun nu di'a haa duure firraa qolachuu numaatii miti ijoollee walloo badumata kan qabdu katti dhufe qaluu miti saltee firraa dhoorkatuu dandeessa wallahi billahi maaliifuu isaanii dura namaa gahu jira malee namni isaan gahutti hin jiru wallahi ijoollee walloo namaan tuuti kutaa hunda isaanii dura bismillaahi irramaan rahim jee gala namni firraa qolata lubbuudha firraa qolata ani osoo na dhufanii firraa hin qoladha harka isaanitti dhugaa rabbi firraa qolata abbaan fedhe dhufee sin qaluu deemoo sin jeefetti hindi isaan tadalaatuun dhiirafetti hindi isa wallahi tattaafachaan du'a malee tattaafachaan du'a gizii hunda as gubbaa harka dhahuu malee badirraa waliin dhoorkan sii dogoggora qaba waliin jechuun danda'an obboleessi uummanni kun muka kaanee firraa dhoorkanii walloon mukatti cabsanii isaan gootanii beekan akka itti firraa dhoorkanii wallahi walloon akkatti walloon isaanii bitoosa tiraambii akkaati akka firraa dhoorkatuun hin beeka warabbal kaaba akka tiraambii bakka sirraa sochoostuun hin beeka walloo ittiin tamaamana arsii miti jechuudha. Kutaan Oromoo kurnaa lafatti iyyuu itti duulte akka walloo humaan goonen hin beekan walloon humaan haa gooteeti miti walloo ararsirra jaaladheeti miti garuu dhugaa jirtu tana gootummaa walloo amaaraa fi islaamaa beeka wallahi deemanii anfarroo leencaa harka qabatan anfarroo leencaatti mushitaan akkana godhan. Walla nuti arsiin goota nuti arsiin hayyuu afaanin jechuu miti gaddeemi walloo firraa dhoorke haa hudduu muka sosokkuumanii gaddeemi firraa dhoorke namni hayyuun isaa dura dhaabbatee boojoollee teenya arsii gizii hunda isinii dogoggora qaba maali boojoollee ijool fixxanii mee waa takkan fakkeenya sii kanna fakkeenya kana guyyurraa numan kanna silattu yoonaan kuulleen ka'ee jaarsa sagalee harume jaarsa sagaloon na harume saylan hoona hiiqe anaa badii qaba moo jaarsa sanii badii qaba anaatu alhaalaa fi amalan qabne jechuudha. Arsiin tuman walloon ta'u saanuu gizii hunda injifatamanii galanii barboo osoo basilaa goobaan galanii yaa maashaallah goota jennamu qudhee fi raafa buleessa kiyya warri du'u isaani warri wayyoo joo isaani maal jaansa akkam jaanii kan wayyaatan gadi bee barreessa akka jaanii wayyaatan san akka jaanii wayyaatan si ajaa'ibsiisa. Hullee. Andullatti miti ajuuzaa akkoo naan jiwa feetan si jalaa waachuun danda'an ijoollee baxala ijoollee hariifa harargeeti yani
arrabni naaf haarawaa miti haadha teessa leechaatiin guddaddanii akkana namni ajjee namaanis jeetiin guddaddanii na bira ta'e kun umaatii miti an ijoollee hargeeti arrabni na bira qubna gariin qabanii si galte sitti haarawa. Hullee amma wanni siin jedhu laal anamma kan siin jedhu hullee nama kan siin jedhu. Miskiina arsii fatumamaa jiru kanaaf maal dhaamtati fakkeenyaaf miskiina tumamaa jiru kana warra lafa jiru warra lola kana keessaas hin jirre. Katumamu miskiina haadha abbaan kun liqiidhaan ergatan horii biyyarraa fidanii ergatan. Ibsa kuulleen jeneraala hooggantuu waraanaa keessaa nama tokko kanaaf ati isii osoo hin taane namoota nagaa irraa fi yaada kee gara nagaatti yoo waamicha godhaaraatti ati yeroo dheeraa nagaa jirta garuu isii gaafatu irraa yaada rakkoon qabdu yaada sii irraa baafneeti yaada bira dabara rakkoon qabdu yaada sii irraa baafna. Hullee. Ebede warri joo sagalee nyuti. Obsa kiyya jarana kan ebede. Jecha kun amma abbu torbatti maqaa isin arrabsiise wallahi ijoollee arsii bakkaatuma maa hin waywaatina bakka ebede nuti hin jiinaa bakka Oromoo waliin qabna. Ebede ayyati eenyu jira. Hin jiinaa bakka du'a callisaa du'a duuntuu arga taateefu gacciisaa du'a bori dhiirti ni duuti. Namni duuna hin jirtu. Si galtee? Ana mo damsan kabuuf damsan sirra damsette si dabarfadda sumaanu damsan dabarfadda gaafi si gaafadda mee ani oto damsan kan dabarfanneen gaafi si gaafadda ayye miskiinni tumamu kun garaa sirraasoti miskiinni bu'amu kun miskiinni qaamni irraa muramu ha ibiddaan qubamu akka obboleessa keetitti garaa sirraasu wallaa ibsaa keenya an ijoollee arsii keessa akka hotteen irraa cabtuun fedhu wallaa yoo miira kiyya kadhu Gua baduran hullee miidha kam qabdanaan jette ijoollee arsii tana ummanni iyyaala suni ummata gartee horiin ajajaa jaa'ee warras gubbaa tattaa warra afaanichi gubbaa gartee mooyyee bishaan shuqulu kuni ummata bakka istaraa bareeddu bakka Oromoon hin jirre taa'utu as gubbaa afaan bana malee miskiinni humaata kan balleessine warra silkiin qabne faadha warri kanaaf warra amma magaalaa seene wallaa akka hotteen irraa qabtuun fedhu wallaa ijoollee Oromooti amantii tokko qabna wallaa ijoollee lolee Ate makka nama tokkotti miskiinni san silaasi arrabsanii miskiina san tum ijaanii si kannanii miskiina san ni tumta ate nama tokkotti ka hulletti. Wallahi akkan harkaan hin tuqu wallahi silaana taate wallahi akkan harkaan hin tuqu wallahi ijoollee uumaa takkan beene barboo ijoollee tana obboleeyyan keenyaa barnuti nuti ijoolleen arsii ta'u miskiinonni wallahi obboleeyyan keenya mee akka obboleessa keetii godhi ilaale hin kudhuuf wallahi hin kudhuuf baala jedhan amma miskiina laal miskiina haadha abbaan liqii irraa gurguranii liqii irraa baasan. Haadha abbaan na fayyada bu'aa naa buusa jedhee haadha abbaan argatu fedhan mana barumsaa dhiisee mana qaraatii dhiisee jireenya haadha abbaa sarraa jijjiiruuf dhufe kuni gaafa ibiddi garaa bu'e gaafa du'aan itti dawwalanii du'aa itti ergan odoo liqiin namaa san irraan kafalamin liqii namaa san fuudhanii bishaan kanaan as baasan gaafa obbola isaan liqii namaatiin fuudhan deeyniin namaa irraan kafalamin deeynii namaa sanii wajjiin du'ee garaa dachii gale. Haadha abbaan daranuu achi ammaas tabiraa keessa seenan. Miskiina kana ammaa jettanii miskiina kanaaf dhaamsa akkam qabdati. Ibsaa keenya ana ibsaa mee amma maaltu si aarsee honaan jettee dhugan sitti himaame. Wallaahi laazim an guyyaa guutuu mucaa footoo mucaa du'ee sana keetiin wallaahi an fuula namaatiin jiru nama miidiyaa tan caaccoo fi biliclicii fi hin jiru wallaahi. Buuhaatiin ole mucaa san mucaa arsii walloodhaa kan ajjeeftisan. Gizeen seenaa isaa dhagahu wallaahi irra guutuu bu'eetan ole rabbina shaayidaa. Mucaa tokkicha haati kophu guddifte. Qoraan gurgurtee guddifte jaan dhaggeeffadhu. Arraan tana su'udii dhufee wallaahi qoraan duddarraa buusee haadha akkana jaan. Mee dhaggeeffadhu sitti himaa. Osoo obboleessa kiyya ta'an talorra miskiinaati dhugatti siima. Nin beeka laalaa isiin taate waan nin beekuuf. Si galtee yaa obboleessa kiyya mee obboleessa keenya taate fi quudhita hin quudhu wallaahi sila obboleessa kiyya taate hoo ofirra dhaabne. Ani wanni garaa na gubu wanni arsii sanatti kana aaruuf miskiinni sun na aarseetii miti. Kana aarsu jiru sheekotii arsiitii fi hayyuu arsiin qabduu fi feemasa arsiin qabduutu na gubu jira dhugaa rabbi. Gabbahanii ijoollee isinii badii qaba jaanii ijatti kana haasa'uu dadhabbiidhaaf laal namni isaanii miskiina dhumu jira. Obboleessa kiyya nama ofii jaalachuun gabbaanii feemasummaa qabduun sheekummaa rabbi sii kanneen hayyummaa rabbi sii kanneen beekamtee rabbi sii kanneen hawaasa kana dura dhaabbattee hawaasa arsii ijoollee baalagee biyyaa haate isinii badii qabattee otti hin himne.
maal abbaa qati arsii jaalatte arsiin jaalattu kadhumu jiru kun miskiina arsiiti ummata beela haadhaa fi abbarra mashruufu jiru akka kiyyaati arsiiteen osoo arsii jaalatte gabbaatee jettee haasoyta baalagii jettee haasoyte likkitti himta wallahi dhugaa walitti himuun dhiirummaadha silaa dhugaatti Ustaz Bayaaniif carraa kana inni sitti deebina. Ustaz immoo Bayaan. Mee carraa fudhadhaa waa'ee miskiinii dhumu jiru kanarratti miskiina du'ee lubbuun dabartee haati bo'aa jirtu biyyi bo'aa jirtu gantii bo'aa jira. Jalqaba dubbii kanarraa kaasiiti yaada uummata kanaa waan qabdu kan dhume Ustaz immoo Bayaan achumaanuu geemii keetis Ustaz immoo Bayaan geemii qabaa geemaa akka irraa dhaabne hundi keessanuu. Mee awwalee musammaa kana ol galchaa namni tokko buusaadha. هيا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله فيديو بنادا فيديو نو بنادا دبدا فيديو ان شابون نينجر ورمان وانتنا وراب جوان تيف وراب دنگو فولا مولدا اكو قبامتي هيا نيدا غامام اما نيدا غام أيور جرا جرتانون دما كيسانو تو باga jiraatani baga rabbiin saatii tanaan isin ga'e kanatti aan sodaanani waan yaadni ani barbaadu yaadni ibsatu qabu keessa yeroo hedduu waan kana dubbataa ta'ullaa waan kana yeroo hedduu keessaa ijoolleen teenya ta'a amantaa takka qabnu tan oromummaa afaan oromoo waliin dubbannu kan akkasumaanis waliin nyaanneetis waliin nyaatteetis kadhuudee deemtu isaanamaatti diina walirratti yeroo hedduu taa'aa deema aboo obboleessoo ani wallaahi oromoo jedhan tana rabbi rahmata haa godhuuf malee oromoo tana kara tokko Somaaleet dhukkee irraa kaatu kara tokkoon Affaartu dhukkee irraa kaatu kara tokkoon Tigree dhukkee irraa kaatu kara tokkoon Amaaraat nafxanyaa dhukkee irraa kaasa. Ishii diinni kanatti gamaa gamanaa itti heddummaate kana of hin gartu of quban qabdu kunoo asii wal nyaatti biyya keessa namni naga'a garuu biyya ormaatitti kan namni gartee wal fixaa jiru wal nyaataa jiru dhageessanii an akka yaada kootitti akka dhaamsa nan qabuutitti yaabboleeyyan kiyyaa lubbuu arra itti taphattan tana fuula rabbiititti akka itti gaafatamuu deemtan quba qabaadha. Maaliif jennaan rabbiin namni lubbuu takka du'a jalaa oolche du'a jalaa baase akka nama lubbuu tana hundaa'u du'arraa oolcheeti ya rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Lammaffaa namni lubbuu takka haqaan malee yookaan namni lubbuu takka jeese akka ishiin ajjeefamtuuf sababaa ta'ee qabeefi akkas godhe jedheeni akka nama lubbuu kana hunda ajjeeseeti jecha rabbiiti. Rabbiidhaatiitu dubbate. Kanas quba qabaadha. Lammaffaa namni lubbuu takka haqaan malee baase rabbiin maal akka isaa qopheessus quba qabaadha. Miskiina kaleessa dalagataaf biyyaa ba'e miskiina maatii yoo ofiirraan jirjira jedhee ba'e yoo namni tokko hojii badii hojjete silaa nama sanirratti tarkaanfii fudhatu qabdan jennaan miskiinuma isin bira jedhu kana qabdanii achi as fuutanii yaabboleeyyin kiyya rabbi sinume sodaadha. Kan lammaffaadhaati sheekota keenyaaf dhaamsa dabarsaaf ani kan na ajaa'ibe keessaa kana ammoo sooshaal miidiyaan wajjiin fayyadaman amma viidiyoo saatalii baalee takka kaleessan argee maxxansee ture numaa wajjiin viidiyoo numaa wajjiin miidiyaallee fayyadamaa jirtan gaafa ijoolleen yeroo jalqaba xiqqasoo gartee lola eegalte itti dhiiftanii yeroo ijoolleen bakka lubbuu namaa fi 3 fi 2 wal baasanii hanga ijoolleen gocha suukanneessaa walirratti raawwatan cal jettanii machi booda iyya dabarsitan jechuudha. Moo argaa jirtan ijoolleen hanga viidiyoodhaan laayif irratti illee kun asayyee jechaa jiru. Ijoollee tana ijoolleen inni ijoollee namaa akkas godhu sun maatii isaanii hin beektan iddoo isaan jiran hin beektan. Yaa ilma kootaa ati nama hin tuqini dalagataa biyyaa baate miskiina namaa hin tuqini dhiisi obboleesso yoo ati ilma namaa achiin tuyxe nurratti miidhaadhaatiitu gaggeeffama
Ani immoo maatiidhaaf hin dhaamsallee dhaamullee qabaafan. Ilmi keessa yoo ni bigartee ilma namaa tokko ka tokko taate maatii san gaafadha. Bakka maatii isaa jiru maatii san qoradha gaafadha. Osoo akkas irratti hojjetani wallahi har'a namni gabbee ilma namaa akkanatti tuuqu hin jiru. Yaaqi namni akkasitti nama tuuqu hin jiru. Isin nama gocha suukanneessaa ilma Oromoo irratti raawwate dhaqaadhaati maatii micaan jalaa ajjeefamee sanitti kenna. Iddoo dhaloota isaanii maatiin sun haa gaafatan. Ilmoo isaaniiti. Yaaqi ilmoon ofii hoggaa ataraante abbaa qabdi. Maal jeniin akka hara keenyaatti gosaa jira. Yoo ati waa balleessite gosaa siituma gosti qabdee siitumti yoo ati nama jeefte gosaa gumaa baasa. Eebar akkasi gumaanis kafalameetis hin kafalamne asitti kun lubbuu namaa ajjeesaniituma maatiidhaan sabri jechuun hin taatu. Ayoo yaanni kiyya kun isinii taate nama akkas godhe nama kaleessa ilmoo nama akkasitti ajjeese san maatii bakka maatii isa maatii irratti miidhaan haa gaggeeffamu. Gaafa maatii irratti miidhaan gaggeeffame inni kun as booda deebi'ee ilma namaa kana hin tuqu. Ilmoo namaa maatii xiyyaa qabeenya xiyyaa miidhamaa haadha fi abbaa xiyyaa na jalaa miidhamaa kanaafuu ilmoo namaa hin tuqu jedhe irraa sodaatu. Sheekotoon keenyallee kanarratti xiyyeeffadha. Shari'aan gumallee lafa keessee jirti. Yoo jaata yookaan irraa ajjeesaniif akkasigaa yookaan inni hin ajjeesa yookaan guma fudhatan. Yoo midhaan hin jiraanne maatiin dirqama akkanatti qabamu ilmoo isaaniitti dhale waan ta'eef maali? Ilmoo abbaan qabne qofaatitti ilmoon nama ajjeesamoo nama qaqqabee ajjeesamoo maali abbaan hin qabu? Yoo abbaa hin qabaanne erga abbaan qabaanne inni nu abbaan qabu jedhanii isuma san barbaadanii ajjeesuudha. Ani dhaamsi guddaa yoo kanaan taate malee wallaahi wal dhiisuuf hin teessu Oromoon katabadha. Waraabbadhaallee ol kaayyadha. Gocha kana irratti raawwadhaati mee hojiin argisiisa. Namni tokko gadi gabbee wallaahi nama karaa deemu hin tuqu. Maatii isaanii mancaadhaan manatti itti dhufanii akkanatti gaafa garroo kutan ilmi sun maatiin kiyyan na duubaa miidhamu tura sababaa kiyyaan jeeti ilma namaa harkaan hin tuqu. Viidiyoo xiyyeetanaa raawwadha. Nama gartee ilma Oromoo tokko biyya ormaatitti akkas godhe dhaqaa maatii isaanii funyaan qaba. Bas hangana akkas gaba. Anamma akka shariyaatti isinitti himu jiru akka aadaatti isinitti himaa jira. Maali hoggaa biyya teenyatti hoggaa ilmi hoggaa micaan ilmoon hoggaa nama dhooyte maatiin mancaa guurratanii dhufanii micaan keessan akkamitti ilmoo teenyadha. Jijanii itti sababa saniin ilmoo ofii isaan qabaniiti maatiin ilmoo namaa maaliif dhooyte abbaan tumee akka godhe godhe. Akkas yoo rahmatummaan qalbii isaa keessa jiraattu taate haadha fi abbaa kiyya narraa miidhamurra an ilmoo namaa dhiisuudha. Mee tana irratti raawwadhaatiti. Hojiirra oolchaatiti gaafa san dubbii xiyya tana akka nama hooqaa wantaatti gartee kitaaballee barreeffatanii lafa qatan. Lolli amma walloo fi arsii kunis haala kana yoo taate malee abaddan hin dhaabbatu. Yoo ijoollee warra arsiitis taate amma yeroo hedduu namni lola kaasa maal isaanuma. Anamma dhuganii isinitti gabaabsuuf hin deema. Irra guddaa nama lafaa ka'ee lola eegalu jalqabarratti ijoollee arsiiti. Bari yoo dhugaa himan feerummaan hin baddu. Kana jaalatin najibitta anis. Sababa ijoollee ammoo maqaa arsiidhaa ijoolleen sunis arsii bakka hin buutu quba qabaadha. Sababa saniis arsiin guutuun tuqamullee hin qabdu. Maatii nama micaa akkas godheessan garuu bakka arsii iddoo dhalootaa gaafatanii dhiibbaa irratti gaggeessuudhaaf dirqama. Kana dhaamsi koo kana yoo goggootan ijoolleen arsiitilleen olii gadi luf hin jettu. Taaka jaan namarratti fincila maalee baanan kana isin kaaftu kana irratti hojjedhaan raawwadhaan isin jedha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoom ulfaad yaada barii. Dabbal baruu fantaa yoo eeyyama kee ta'e daqiiqaa tokko naa kenna. Ayyee dubbadhoo oole. Duraan dursee nagaa faraadii waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u akkam jirtu ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtanu baga nagaa taatanii ayyaannan qabu.
Ilaa Dabbaalo Harargeenis biyya gootaati. Badii tokko hin qabdu. Arsiinis biyya goototaati. Badii tokko hin qabdu. Bakki badii hin jiru hafuura hamaatu isin keessa jira. Hafuurri hamaan sun immoo maqaa Yesuusiin malee nama keessaa bahuu hin danda'u. Nagaan kenna jedha Yesuus. Nagaan innan kennu nagaa isa biyyi lafaa kennurraa addaa jedha. Nagaan kan jiru Yesuusin bira qofa. Yesuusitti amana oggaadhaan Harargee ammana nu jalaa miidhame, Arsii ammana nu jalaa miidhame, Walloo ammana nu jalaa. Dhiifama maaliif gabbu? Awwalee yeroo takkaanaa dubbataa qofa. Awwalee wallaahi ani nama si jaaladhu fi si kabajulleedha nama biraatu galsi buuse natti fakkaata. Silaa osoo waa'ee amanuu fi amantuu taatan irratti isin ilmaan abbaa tokkooti. Osoo jettanii itti fuftanii irra natti bareedu. Waan biroo taasisuu jirra inni maqaa Yesuus Isa laal dhageeffadhaa waan isin hima. Nam tokko buufina mirga guutuu qaba akka fedhe dubbatu maaliif mirga guutuu qaba waan jettan kan akkana wal godhaa jiru Islaama. Kan wal ajjeesaa jiru Islaama. Kan meeshaa walirraa muraa jiru Islaama. Kan safuu balleessisaa jiru Islaama. Laal nam tokko awwalee harkaan hin qabatina. Waslaat coach. La. Fakka namaa taatanii haasawaa. Jaan ibsaa kiyya laala bakka tana isin sirreessa. Laal Islaam nama tokkoof jecha Islaamni tuqamu sin qabu maqaa sanii namni tokko baalagummaa qabaateef Islaama jechuullee hin danda'amu. Ustaaz laal nama tokkoof dhugaadha nama tokkoof tuqamuu qabu dhugaatti ammoo waan tokko jira ustaaz wayin siimaa dhageeffadha. Sheekootiin maqaa Islaamaa qabdu ta maqaa ijoollee ganda san keessaa dhalattee baalagummaa balleessaa jirtu. Ati nama tokko janii maqaan Islaamaa tuqamuu qabu jaalibsaa kiyya filis. Dabbaalo. Awwalee dhimma gartee nagaa walitti araaramu yookaan nagaa walitti fayyuu irratti nu xiyyeeffadha. Ani ustaaz Maamma Bayaan waa'ee Islaamaallee maqaa Islaamaallee hin tuqu waa'ee Islaamaa naasofne garuu furmaatatu barbaadamaa jira waan ta'eefi hin dhaga'amu sagaleen koo. Amma fakkeenyaaf waa'ee san irratti amanuu fi amanuu irratti osoo hin taane dhimma daawaa irratti osoo hin taane dhimma lubbuuti awwalee keenya. Moodeetira cheek godhee laal moodeetira kana cheek godhee nama mana laaqaa jiru kana gaafaan achi arge. Laale jaalibsaa dhiifama awwalee laale dhiifama jaa habiibi ani nama si kaba jirraayi osoo ni waa'ee amantaa irratti osoo hin taane waa'ee gartee amma fakkeenya karaa nagayaa karaa akkasii irratti osoo hin taane ammallee lammaffaa maaree namni nama tokkoof jecha amantaan akkasumatti taa'uu qabdi. Waa'ee amantaa irratti illee osoo hin taane maal godhu jennaaniin akka uummata Oromooti. Amantaan gargar taanus nuti warra Oromummaa walitti qabnu amantaallee walitti qabnu. Kana quba qabaadha. Kayyoo walloles akkaataatti araara nagee fakkeenyaaf ijoollee yoo wallolaa jiraatan ijoollee irra guddaa ijoollee musliimaati. Ijoollee musliimaadhaa kuni waliin nyaatinaa walitti araaramaa isin ilmaan abbaa tokkooti jennee dubbatuudha qabna waan ta'eef achirratti immoo dhimma amantaa daawaa irratti osoo hin taane dhimma walitti fayyuu irratti akka nuti xiyyeeffatan walii keenya ol deebi'a. Gadi hin buusin ol deebi'ee itti fufa warri jirtan. Okay. Rashaad maal jettamee yaada qabdaa Rashaad? Waalaikum salaam warahmatullahi.